في فريسوتا الراو هيجاتشي سوساجري إرجع نعم يسوس توتا أتشجروتي barattoota isaati ta'e bartoota isaatis dubbatee barsiisonni seeraa fariisonnis iddoo eeywa Musee bu'anii in barsiisu. akkana Waan akkas isaan isinitti himan hundumaa godhaa. hin godhina jedhame Eegaas godha irra meenaa deebisuuta waan waan isaan isinitti himan isaan hunda isinitti himan hundumaa godhaa. isaan kun Eegaas waan akkas waan isaan barsiisan hunduma waan kakuu moofaa barsan seera musee barsan jaartii lamaa sadii fuudhuu ajjechaa duula waan achi keessa isaan barsiisa waan isaan barsan hunda fudhadhaa jedheen bokkuma rasuuli sallallahu alaihi wasallam sayxaanni gartee gaafa baa'een nutti gartee allahu laa ilaaha illaahu layyul qayyum dubbatee bar sadaqa wa huwa Bureera. kadhubun jedheen eeywaa bureeraan ammoo dubbiin Okay. isaa dhugaadha inni kijibaadha jedheen jara kana yesuus isaan ni miti waan isaan barsan fudhadhaatiif akshina isaanii isaan munaafiqoota ittiin dalaganii fudhadhaa barnoota isaanii isaanii miti hordofinaa jedheen yesuus illeen alayhi salaam waan isaan isinitti himan hundumaa godhaa. Eegaas akkas akkas garuu hojii isaanii duukaa hin bu'inaa. Isaan amiin in dubbatu malee in isa dubbatan in hojiidhaan hin lima raawwatan. taquluuna maa laa tafcaluuna sani kuno kabura maqtan Khalaas. indallahi akkana jechu Ajaa'iba jaran wallahi. akkana barsiisanii akkana barsan fuudha barsiisan jaartii gartee jaartii takkaa ol fuudhu lamaa ol fuudhu sadii ol fuudhu jaha ol fuudhu barsanii pheenxeenoo ni fuuti yesuus kiristoos dubbii isaanii hordofaa jedhe yesuus hin fuune akkas hin jedhan bar fuudhaa fi heerumaa keessatti eenyobbaa isaanii hordofan ni beektaa nabi muhammadi mee yesuus guyyuma tokko fuudhaa jedhee hin fuudhinaan jenne takkaa wooma fuudhaa fi heerumaan dubbanne boo intala akkanaa fuudha intala akkasii ilaala wohuma yesuus fuudhaa fi heeruma irraa quban qabu yesuus dhiira siin jedhan nyaate maaliif nyaate nu barsiisuuf siin jedhan hayyee dhuge nu barsiisuuf rafe nu barsiisuuf deeme nu barsiisuuf ciise nu barsiisuuf utaale nu barsiisuuf uffate nu barsiisuuf fuudhaa fi heeruma eenyu siin barsiise nabi muhammad malee abrahaam jaartii sadii qaba hayyee Salomoonis akkas eenyobbaa keessanii nabi eenyu aadamiin cubbamaadhaas eenyu dala'isee inni gartee cubbuu isaa nu dhaaleettan isaas balleessisan cubbuu irraa dhaaltan qabeenya isaanii hin dhaalle darbitan abbaa keenyaas qabeenya isaa eenyu dhaale cubbuu irraa dhaalan cubbuuchi maa cubbuu Abrahaam hin dhaalin ta jidduu tanaa taachisan akkamiin dhaalan gartee cubbuudha jannata keessa fadha fooniitiin akkana jiraattan isin achi deebi'uu deemtan qunnamtii saalaat deebi'uu deemtan abbaan keessan Aadam mahaadha heewaan hojii maal abbaa isaa godhuu ture jannata keessa jireenya barbaraa keessan turre jaartiin isaatiif inni maal godhuu turan waan fokkottuudha waaqayyoon achitti eessatti uumeef isa uumee achitti uume kanaaf waan kakuu moofaa jalaa yoo hin dhuguu dandeessan hin jiru sagaleen keessan hin dhaga'amu hafuuraan qabeemma pheentessi kadhate waggaa hojjaanii galgala. Yesuus Kiristoos hin nyaattan hin dhuydanii akka malakat taatanii jannata keessatti jedhan. Yesuus Kiristoos garuu maaddii kiyyarraa nyaattan jedha. Akkas achi gana waliin nyaachite jedhanii mootummaa acha keessatti waliin gana hattoota nu gana acha keessa hattuu waliin hidhamte sanu la ilaala. Fannoo irratti bara ammas waan irra xiqqaatame dhaggeeffadha. Hattuu hojii Yesuus jedhan bara gamanaa fi gamanatti hattoota Yesuus maal ate jedhame? Maal ate jedhadha? Hattu seera fannoon yeroo sanitti warra capital punishmentii yakka gurguddaa nama dalage mootummaa yeroo sanitti roomaati warra sanii numa jirti yesuus durallee numa jirti fannoon nama gartee seeru mootummaa yeroo saniiti gartee achirratti xiqqeessuun waan godhuun hattuun hidhamu turte gaafa yesuus jiru fannoon isa duraas numa jirti gartee fannoo isaa wangeerratti isaa baadhate jedhan yeroo fadhu simiyoon eenyu baadhate jedhan ofiif kunu waan fannoo isaa jechaa fannoo isaa sanarratti waan yeroo biraa irratti haasoynu kanaaf seera gartee diiguuf hin dhufne. Boonii raawwachuu deemtan isin jannata keessatti illee malee waan biraati miti ka'edhan Yesuus maaliif nyaatee dhugee hawaasallee na wajjin nyaattan wajjin jannata keessatti. Tokkoonin jedhe eenyu tokkoonin gammee tokkoonin gaafa tokko jedhe jireenya bara baraa keessa waan hundi ni jirtii mitiin jedheen waan hin fadhe yoon kadhe waaqayyo naa kan naamiin jedheen eeyyee jedhe ani jaartiin fadhaati naaf kan namoonaan kan nuun jeeni beektaa. Yoo jaartiin hin jiraan hin dhaquun jedheen addunyaa irra taa'een taa'uun narra caalaka waan achi keessa waan itti akka hin jirre maaliin godha bira achi keessa marqaanii fi caccabu nyaanni waan itti feetu hin jiraanne maal goota ustaada addunyaa tana teessee waa hunda hin xalabattu asir nyaataa jira rahaa goota konkolaataa jira xayya waa hundaa jira boo birri waa hundaa jira
eega jannata kasaanii keessa fuudhaaf heerumni nyaanninii fi gammachuun maatii tiyyaa wal arguu hin jiraanne mana hidhaa qilintoo narra caala maal godha fayyaan qabdanii jedhan maal achin dhayinu jedha qilintoo hidhamneetu macha hafuura kan foon waa takka hin jirru hidha mee akka mara maal goota akkootee haadhatee abbaa waa takka hin argitu maal jedhan mana hidhaa kanarra caala bar kajawaaritti hidhamuu ture kana qilintoo biyyi si nyaachisanii raatti gootu barumsa jiimii dhayitee ispoortii goote hin dhayinu sanu square feet akka yoo seeroo mul'ata Yohaannis keessa jiru square feet waan xiqqoo takka bar sandis barattoota Yesuusuun geessu Oromoon tun isaatti dhayite Oromoon mileenni kun iddoo xiqqoo takka bar jedhana waan nama kofalchiisaati wallaahi nama kofalchiistan homa jannata keessa jiru ibsuu danda'an gonkumaa waan jannata keessa jiru waan ibidda keessa jiru akkaataa ibiddi itti nama gubu waan takka irraa ibsuu danda'an quraana fi hadiisni garuu ajaa'ibatti ibsan akkas amma wangeeluma keessa nuti eenyutu daraja qaba qixaaxni ilmi namaa biyya lafaarra jiru kuni digrii keessattis tokkoo miti takka jedhe beekumsa keessa tokkoo miti humna keessa tokkoo miti jaarmee qaamaa keessa tokkoo miti qabeenya keessa tokkoo miti maatii qabaachuu keessa tokkoo miti biyya lafaa kan namni gaarii tokko qabeenya kannatee eenyu kannate ifaaje adda addaa godhaafi hundi nabiyyoota nabi Muhammadii fi sahaboota isaatiif warra itti aanuu fi jarri kun hundinuu barattoota Yesuus hundi darajaa takka jechuudha akkam yaadda jedhana biyya lafaa kanarrattu PhD fi doktoraa fi profeesara hundinuu mindaan takkaa miti akkam yaadda namni lafa qotatuuf namni masaraa keessa dalagu wal qixa okay qixaaxa ilma namaa kanarrattis kan nama ajjeesees kan waasaa waan cubbuun maqaa fi darajaa wal dhabdi kana hunda mee akkamisen eenyu qixaatama qixaaxa akkam qixaataman akkami qixaataman maanni kan azaaba isaanii akka takka irraa quban qabu wangeelli takka irraa quban qabu jireenya barabaraa jedhee addaa facaasee hafuur foon hin qabanii waa takka waliin arganii lafee moo hafuur akkamitti na dhibe jedhana maal gootan kan achi koottaa jedhan duba gara jireenya maali jireenya san gara dhumaati hidhaa mana hidhaati ilmootee tan argine abbaa kee hidda dhaloota keetii warra si dura dabreen argine waliin hin naasofne aboo jannata keenya keessa bara maal bajaadhaban كرتي ودت وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين كرتي أبوانا تخيس جرمو لا حول ولا قوة من لبن لا لجين كرتي نهين وجنة كرتي هندو ما بوه ماتي سا قرآن نتنون قلتن وهي جنة أم يا رب نعجي سي التابر والله لازم نما وان قرآن ربي نسا قبي سن بينيتو كرتي ربي نكون نمو هنجالا هن بين ملي وان ربي سي قبي سي عذاب الرانن بيخو في خان رانن بيخو والله الرب درجاتي ديمو فدا يا رب نفرد جرابر نوتوجي نتدلي انو في وان غرتي ربين كو بيسه من داسي ولنتي مدال في فالا ور صوبمه في غرتي اجيتي نهار ياني كن يورفنو يورتا كومنتي تاني مالي كناف ربين قنمو دو انجالن نبر مالي يا رب نفرد جتي بد ديرتي الدنيا را يا ربي كيا يا ربي كيا توتا ور سندبر درو كسن دبل جدي برخنتا كوني دو ايسا بربادا asira jira gartee umrii akkuma warra Yihuudaa fi Nasaaraa jiraachuu fadhaa bar subhaanallah saniif hojii gaggaarii haa dalagannu jannanni gartee rabbi subhaanahu wa ta'ala waan rabbiin qopheesse lubbuun tun falyanzuril insaanu jedha rabbi lubbuun tun haa laaltu gartee waan boruuf gartee wartee guyyaa boruutiif waan isii dura isii qophaa'e laallatu jedha mee eenyu qophaa'u jira bar mana barumsaa tokko eeguu deemtu pooyintii digrii jechuun giraajuweet godhuuf waan sirraa barbaadanii jira bar GP1 ati waan sayyoo hin guunne graduate hin gootu jannata seenuuf walaagaa sayyoo hin guunne seentu bar namni Ahmadii fi Muhammad ta'e jannata seenu jedhana sheekha ta'e jedhana abadan arreedaas godhatanii imaamata godhatanii hijaaba godhatee fi miti maqaan gartee gabra eenyu abbabee ta'eef maarree ta'e fi miti hojiidha bar hojiidha jedhana hojiidha akka hojii akka nabi Muhammad ta'e jedhe Yesuus Kiristoos akka itti si barsiise yeroo isaa yoo jiraatte bara isa hordoftee karaa Museetiin yoo bara Musee ummata nabi Musaa san yoo taane silaa jiraanne yeroo san anaa fi Sa'adii silaa jiraanne yeroo san ummata Musaati jaamna nabiyyiin keenya eenyu gosi jedha Musaa jenna haa gartee yoo bara Isaa taates Isaa alayhi salaam Isaa keenya jenna kitaaba isaa san hordofna warri akkas jaarraa ummata nabi Ibraahimis Musaa Zakariyaa wa Iliyaas hunda isaanii gartee rabbiin wajjaa gartee darajaa kanneef akkas dabaran san hunda ummatuma san irraa rabbi qabata guyyaa qiyaamati namuu tuuta nabiyyi isaati hojii deema nabiyyi isaa irraa gaafata gaafa qabrii seene Muhammad irraa miti kan inni gaafatu ummata Ibrahim Muhammad kitaabuma inni itti ergee fi seera shari'aa yeroo saniitti irraa malee waa'ee quraana irraa namni isa gaafatu hin jiru bar hin gaafatu atiis gartee Ibrahim irraa
eenyurra itti amanuu qofa quraanni gartee kitaabni isaa kannamee qofa inni ergamaa deetteetuma amanu imaana kee keessatti malee shari'aa isaa haraamii fi halaal keessatti namni irraa si gaafatu hin jiru maaliif isa hordofin namni sin jedhu hin jiru bar kan irraa si gaafatan nabiicha kanaa fi quraana kana walii galle kana dubbiin akkasii osoo jaarraa san jiraanne gara san deemu malee nuuf hin taane subhaanallah rabbiin kitaaba hunda gartee isa gartee kitaaba kana booda hin jirre godhee nabiyyi khaataman nabiyyiina godhee xumuree bar hin jiru kana booda laa nabiyya ba'di jedhanii xumuranii bar siil gartee nabiyyi xumura kitaaba xumura ummata xumura kana booda summanni biraa hin dhufuuni ummata irra xiqqaa umrii isaa xiqqaadha ummata asiin dura bar waggaa 300 kumata akkafa warra jiraatu turanii bar ummata umrii akkaan dhadheera ummata jajjaba aadii fi samuud rabbiin gartee irama dhaatil imaad التي لم يخلق مثلها في البلاد أمة ربين قرتي أكان متى جباتوس أمة قرتي قارو مخنا رامنا تلفتو قمو منا بتدفن في النجرة قارو مراكي منا جارا بر متجبا سبحان الله سو أمة كسي جبا دو فين جدو ربي سبحانه وتعالى دكان دكا وريدا مسي كان كاللنسان كان بشانين كان انجرانين كان كم اينو الدادات ربين بين بيدان لفتن رادا مسي إيراميكا أنا مالي انجرو خنجرو هرب ما همتي kana biyyummaa himateef jabeenya himateef kaanis gartee lafa isaan kuttisi akka qaaruunii fi fakhasafnaa bihi wa bidaariidha lafatan isaan cittee badarra deemtiin gartee ummata irratti bee qaaruun gartee namni qulfii isaatu kolbaadhatu nama meeqaantama jedhana hadisatti yoo nu himan eenyu abbaa isaati qabeenya isaarraa kana isin jechuuf ustaaz Abu Muazi amma asirratti isinitti ga'ee jira wanni isin gootan viidiyoo toftanii tiniin salaatanii asuma turtanii mee takka ummata kiristaanaa waan tokko isin gaafata isin maalumaa fi macaafa keenyarraa nutti lallabdanii quraanaa fi hadiisa qofarraa lallabdanii warra jiruuf deebii xiqqoo kennaa fi salaata asuma turtanii. Subhaanallah bareedaadha maaliif jennaan waan gartee gara kitaaba rabbi subhaanahu wa ta'ala kitaaba gartee gari keessa kitaabni kun gahaadha waa hunda isa keessa maa faraxnaa fil kitaabi shay'in كتابة كان غرا غرتي إفاداتي وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم كتابة غرتي كتاب أنزلناه إليك ربي جان غرتي نور غرا خيبوفني ونبينا نور ككتابنا نور فلا ينبغي لنا أن نعيش في الظلمات دكنا كيس جراتشون وفنتاتو كانت غرتي نما يامو غرتي نبي محمد يام جنو تلين كنا يامنا غافا غرتي وري مسيحيوتا وري كريستانا كندفان غافا نتي قرآن رواية نبي يما ربي توكيتشما واي أدادا تويدا جدّي نبي يوتا كان غرتي قصة عيسى وإبراهيم هند كتاب خسر ربين دبته برسيون وفيف رفاني بر هنجرتو أنك كنا كجيبا قرآن كنا هنجرو كينيرا نوكنا كينيا جرني فهم نقطران والله يرو دورا كسيتين أن دبشة وقرآن ورا دبدا ملء وانجيلان سين وفيف رفاني نوتو قنيمتي ربين الله واقامتي وجرن هاي كونو هم باسنا بك واقعي يروندا قاموس غرتي يوخان غرتي يعني كتاب غرتي تو كتاب إسحاق كم تعرف كل خنا كتاب القدوس كجا إسحاق قرته واني ولي قد من كنا قرته خلق الله قرته ربي نيومه الله جرا ورا قرته هم بين فانا ربا هم بين ورا مرتد خيسان قافد جري مرتد ما خيسانو رجع إسحاق الرتباسه كناف أشوف رتيف نيتشو إيسا مريم إرجما متي المواقعيات كنا يجران هنجن ربي في المقدسون إنتاني أكمل المقوتني في gartee of yaada manarraa ilma argatanii rabbiin irraa dureessa waan dachifsami keessa jirtu hundi uumama kiyya gartee guyyaa qiyaamaadhaa deemanii hundi isaanii gartee gama kiyyatti garbootan qaqqaboo ta'aniitu dhufan jedhe hundi isaanii gartee uumamni hundi kiyyaa hin qabu gartee rabbi subhaanahu wa ta'ala ani tokko rabbi subhaanahu wa ta'ala kana fakkaatu hin jiru ani jabaa namatti akkana jennee gugarsiifne hin jaaniif wangeela isaanii keessa wanni seenuuf gartee waaqayyoon tokko miti sadii guna jedha aboo waan akkas jaamtu hin jirtu nuuf waaqayyo tokko jira paawulosi jira yesuus waaqayyo tokko jira museen kun akkana jedha kana fudhadha kanaan nufi de malee nuti kitaabni keenya shaaree kanatti gartee yaani kun waan takka waan nu godhu hin jiru rabbiin raayillee nan gaafatu bu'aan irraa argadhulleen yoon isin magarsiisu taate malee kitaabni keenya ka scientifically saayinsii nu takka kitaaba kanan faalleessine saayintistoonni addunyaa takkaan faasifne waa'ee gartee qilleensaa warri qoratu waa'ee fayyaa namni qoratu warri waa'ee biyyee qoratu waa'ee gartee uumama namaa qoratu baayoloojii keemistirii wahuma gartee imbiroolojii wahuma gartee hunda warri qoratu qur'aanni waan dubbate tureetuma itti dhufee quraana zooroo quraana walii gala malee warri zooroo warra maarree jedhee bara maartichinu gartee
fikiris kama qabiris jedhee miti deemtee quraanumaan wali gala jedhee quraanan faalleessu summii nabi muhammad goblaaticha takka irratti gartee dawaa jira tokko summii jira jedhan san arra dheengadda kun bara 2000 fi maal dheengadda amata 10 maal dura irra geen wali galle amata 20 jaamal dura deebi mara jalba hareen yaltaqiyaan kharabbiin jooro kanas qoratanii isaanuma irra gee wali galle humni ilmi namaa kun dhibba sadii gartee jooyintii lafeen kun hanqam takka qaama namaa keessa jiru karabbiin dubbatu nabi muhammadis humni gartee dhibbi sadii maareen tun ragaa namarra baati yeroo san qoratanii warri baayoloojii isaan hundi gartee akkasin ragaa baan laphee tana keessa dhiinni akka itti dhaawatu hunda foon wohuma hunda waan quraanii jedhe warri beekumsa qabu dheerattus gabaabbattus irruma geen jechuu quraana faalleessan wangeela waa meeqa faalleessan saayinsiinuu waa meeqa faalleessan ilmoon akkami abbaa fakkaattii maaltu wangeellee akkami siimame mee isa abbaa isaa siima namni dubartii akkamitti akkami dhiirataa eetee kaa waaqayyoo uume namni akkami uumama aadun biyyee irraa uume biyyee akkamirraa mee akkamitti uume biyyee irraa biyye akkam godhee bishaan itti naqatee biyyee akkami hayyee biyyee akkamirraa uume bishaan dhangala okay bishaan dhiiraa eessatti argama bishaan dubartiidhaa isa argama bishaan qunnamti saalaa gartee intercourse sexi godhan sana qunnamti saalaa eessaa dhufa kan dhiiraa eessa bakka jiru lafee tamirra bakka jiru eessaa ba yakhruju min bayni sulbi wa tara bakka irra geehanii qoratanii lafee warri saayintifii doktoroonni hayyoonni qoratan mee eessaa baa jiran eessaa fidan bishaan isparmumaa jedhu kana mee namni bishaan irraa uume anaafeeti maal irraa uumamne warra of hin beeynemo قرتي فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافئ يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر خرب بين جوهنا هندا ميسير وانجيرا أي سارو أنيس بيجرا إنه مامي أنيس بيجرا الموت يو بيجرا إن الكن دولتي أنا في أره منا خيا بيجرا دولتي نجباسني ما مال راو مامي أكملتو مامي الكنسن بيشان دنجلاسن أكملتا قرتي وائلغو وائلغو خان هندا ميكو وانجيلا كيسان أكم جرا akkata qulqulleeffatan mee qaama akka tirqatan yoo mee bakkuma qaamatti dhiqatan huccuu akkamii kaayyatanii eessa dhiqatanii maalirraa tolfamee rabbiin biyya gartee hadiida kana rabbiin waan anzalna hadiida akkaataa waan irraa abboo yaa rabbii kiyya quraana moo wayyoo rabbiin kiyya subhaana wahum waan dabre waan keessa jiru waan dhufu waan akramaatiin hin arkin hunda atumaatu irraa walaba malee rabbiin waan miila lamaan deemuun uume jedhe kamsaa igriifaa jedha bar gartee kaan miila afurii kan mila sadi kan batni ande mo kabofa wa me qarabin kabararu karte hunda isira karte melala ja shimbiratan akka karte samita kaysatti eenyutu karte kasi qabe de magje akka gobla se kas gote demtan eenyu jara sura tabaraka kaysatti ya salam eenyu jara ba samita na lala jara bar itiddebi ati me qawani qabdi hal tara min futur abadan wa mataka qawata kan qabdi ijumatati suddeebe male wallahi taate adun tun akka eysarra baate esa sentisi jara wangellime ديمتي مال قد أدون جاء خنا جاء لما إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض خرب بيتجرو جاء أتن ربي دبته خنا أكيد أدد تلقاوتن أرجنتنا خريتين ديمتو هو جي إسيدا كرتي أرجوت خنا هند مقاد دات سيما قرآن جرانا لا حول ولا قوة إلا بالله ملتوك يا مون دسيم بو سنيف الحمد لله رب العالمين أمة إسلام نقول قالت ربي قلت Oromoo Islaama karabbisin godhe isin nama jettanii waaqessan dhiiran waaqessitan mootii tokko waaqessan malaa'ikaan waaqessitan nabiyyootan waaqessitan walii galle rabbii tokkicha uumaa kan kee gartee وفي أنفسكم أفلا تبصرون سلا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهدين أو نجتين سبحان الله بؤا مي الربا تناو قالت ربي قلت هدي تنا بوا يصير بلاشة نبتة شفتين تنا أكنا يعني نفي فقط عمي مرافرة مين أمن ما نكنا قريت أو نجرا يوسر رامورا متى بيولوجي ميشا منا برمسات تبرسم فقطة إلكي خنا بريدو ها ساوا قبينا نما ندب بدخنا الربا قرقا خير رجودو هجتو قرتي الربا في سكان خاد جتشون يوهيد إنتو سرنجران قوم تك أباج أيته دبسون أباج أدبچون دنتيس با مالين جتا يه ما كم باقي تجت أكمل جتا وان الربا كان في أسكيس جرو طبعا سينا قبوم ما نتفانا دادا سوي تكوني غرّا خنام باسيته إجاني بو بار أسين هندي ما غرّاتي هيكا جتشرا هيكو غرّاتي سجلي غرّاتي سجبو جرابر إديتي تيه سبحان الله
nyaata akka itti nyaannu nu himanii bar garaa kan akkamiin qoodama nu himanii bar akka gartee jalaa fi gubbaatti qulqulleeffamu nu himanii nabichi haadha mana akka itti fuun akka itti rafuun akka itti horu nu himanii bar abboo jaalala nu barsiisan akka itti jaalan waan jaartiidhaan jedhu Yesuus aboo ka jedhe namti tokko Michael Hart jedhaniin warra gartee saayintistiidha kiristaanallee ani gartee waan jedhe kitaaba barreessee ani gartee tokkoffaa namni niin filadhu jedhe nabi Muhammad jedhe booda subhaanallah deema Michael Hart jedha deema laala yoo kijibanaan jettan namni kun maal jedhe ani ammoo kiristaana silaa Iyesuus hin filadhu jedhe maaliif jedhaniin dhageeffadha jennaan Iyesuus fakkeenya takka namaan ta'u jedhe duula keessatti duuleen beeku namaan ta'u jedhe biyya bulcheen beeku jedhe haadha manaatis hin qabu jedhe baankii hogganu hin qabu jedhe nabi Muhammad kuni nama gartee hogganaa biyya Eeshiyaa kana addunyaa tana gartee bulchuu ture waraana qaba aangoo qaba kaayyoo qaba maatii qaba ilmaan akka itti guddisu misooma qabeenya akka itti naggadu ture gadi galtee jaartee akka itti bulchan beeka biyya takka lola biyya akka itti tiisan beeka miskiin hogganuu ture gartee mana hidhaa qaba eenyu qaba kanaan fakkeenya godhadha malee godhadhu jedhe Yesuus ana jedhe deema Michael Hart ilaala Umazi miti. Kalau sekian penting ko bakabdi kana garte kristani wangela ko bakabdi Michael Hart ko bakabdi. Matius ko bakabdi Michael Hart. Kanaf kana sinin jara alhamdulillah nuti Yesus ni jalan ustad ni jalan itti amanna. Yesus nama to kaisu miti bar. Wallahi narrabsinu. Akka kaisani dangatin tarkan fannu. Lubbute nawal jalan na wallahi Nabi Isa alayhi salam. Wallahi lazim fidaka abi wa ummi kum jannu Isa al-mujamil lo sojirate garte gamna hindu fa Isan hin ajjefaman. Amma ilmooti yanamne akka ajjeesutti dhiisu ilma waaqayyooti jechaadha ilma waaqayyo tokkicha waaqayyoon jaalatee Yohaannis 13 lakkoofsa kanatti ilma isaa tokkicha jaalatee hanqa biyya lafaatiif kan nuti jedha ajjeesaa jedhee kanneefi jaalala jechuudha ajjeesaa jechuudha ilma waaqayyo tokko ilma waaqayyo ilma tokkicha san qaba addunyaa tanarra tokkicha sanuu ni ajjeesanii boo taaziyaa teessan waaqayyo jala ajjeesan jala fannisan biyyeen itti asalfattu jenna hin duune wama qataluu rabbiin nuun jedhe hin ajjeefamu shayxaaninuu Yesuus ina kajale barsiisa ni beetani seytaane ka barsiisa Yesuus ture ogela kaysatti barsiisa seytaan ka kuumo fa barsiise baro ogela Maatiyoos boqonnaa 5 lakkoofsa 6 moorra dhaqime dubbis gaafuf darbadhu jedheen darba dhugumaan jedheen gartee mee gaara kanaaf darbadhu jedheen gartee waaqayyoon ergamoota isaatiin akka dhagaa kanatti hin buune sitiisa kan jedhu caafamee jira jedheen abboo kuni ragaan isaa gartee katabamee jira bar ragaan isaa hin jira akkasiin meen laallaa takke tana laallee gara isin bira baqannaa rabbi rahmat isiniif haa godhu la foolo godha ijoollee maal raftanii koppiliin godha taaptaap godhaati foolo godha ustaad Mu'aazin maa inni rakkoon keessan hawaasa keenya kana wallahi maaliif miileena tokko miti miileena kodhan buunne Abu Mu'aaz maali rakkoon keessan wallahi maaliif laftanii waliin Umani masuk jalo lagi, esa dalaga ada. Umani jannata ko kau, awo jannata wajirenya lalla bujiro ti wana akhirati. Jalan aja, garte ada nabiyyota ti hojin keenya nuti dhaabbanni keenya yoo barbaadan hogganaan keenya Nabi Muhammad dhaabbanni keenya Islaama kamera wanni takkan jirtu. Tara sanatti siyaamu jira. Dhaaba jijjiramne barakamu garte nuti duunus hin jijjiramu Nabi Muhammad deemus nabiyyoonni deeman Islaamaan hin jijjiramu. Kanaaf boqonnaa sallaalime Seytaanne ka jedhan Yesuus dubbisan dubbii eenyuti jedheetiin tokko barsiisaa tokko edda mataa dhukkubse deebisuu dide mee dubbisan isiniin gaafadha dubbii ajaa'iba quraanni kun maadha warra shayxaanaati jecha nabiyyiiti gartee erga gaba jamaati kan akkana jedhanii miti akka wangeelli kun waan dubbii shayxaanaati ragaa boqonnuma san dubbisna ustaadame Maatiyoos maasan boqonnaa 5 lakkoofsa 6 Lak afuri boqonnaa 4 lakkoofsa 6 ya ata no rokko be akhi aywa akas mata dure di satu qoramu Yesuus jira aywa akas engo waaqayyo sani to qorame me guutuma saa dubbisiu maaliin dubbisna achumarraa kaasne akkan ergasi Yesuus seexaanaan qoramuudhaaf hafuura qulqulluudhaan gara lafa onaatti geeffameedha. Inni guyyaa 40 fi halkan 40 erga soomee booddee beela'e. Waaqayyoon hin beela'u. Mee takka deemna dhaggeeffadhu ajaa'iba tafsiira sitti goona Ibnu Kasiir fakkaatu. Mee laal hafuurri qulqulluun iddoo hamtuu nama geessa iddoo wasakaa akka jedhu ergasi Yesuus seexaanaan qoramuudhaaf
hafuura eenyu maaliin geeffame achi hafuura qulqulluudhaan gara lafa onaatti geeffame jedha. Allahu akbar hafuura qulqulluudhaan achi keessa jechuun seexanticha bira qabe hayyee hafuura qulqulluudhaan gara lafa onaa jechuun iddoo wanta kan jire bosona akka jaalmarroo keessa jechuun wanta kan jire jechuun bosonaa bar iddoo seexanni jiraatu. Gaafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waahii itti bu'u gaara hiraa gaafa dhaqe maal godha maaltu beekaa jedhanii afaan banan asitti loo seexana wajjin hin turre Yesuus waan itti haasaa ture beekna Nabi Muhammad seexana wajjin turre seexana wajjin ture mi Yesuus keessan ajaa'iba itti fufi mee ustaada takka dubbisna ayyee inni guyyaa 40 fi halkan 40 erga soomanii booddee beela'e. Akkan eenyutu guyyaa 40 fi halkan 40 soome? Yesuusi. Dirqiin bar kun uffanna maal waaqayyoonni soomana eenyuun soomana? Waan nyaatuun qabu eessatti waan nyaatarree? Nyaanni jiru kanuma dirqi soomana jechuun bar alinsaa kun itti aangu sana nyaatarra waa hagguu dhabde soomana aboorra soomanaatu maan olee bar jedha bar namni waa takka dhuyne nyaanne jechuun afaan nan seene jechuun malee waan itti ajajamee soomani jedhanii jedhamee miti bar dirqama isaati namticha mana hidhaa jira seexaana bira jira eessa deemee nyaata bosona dhagaa keessa jira hay okay yommus inni isa qoru dhufee ambassaa dhufe gaawa mister tichi inni isa qoru dhufe akkana jechaa dhufe laalama qarabaata isaa hidhatee seexanticha kaama akka barsiisaan garee gisee seen qormaata namarraa barattoota good morning akkam bultan in deemina daraachuu salaam naachuu guyyaa namoo akkasii ol kaane gartee dhufe qaama namticha qaama waajjira seexanaa dhaqee miti hafuura qulqulluu geesse nagaan siifata welcome anaa dhufu jedhanii bar anaa dhufu Yesuusiin hayyee yommus inni isa qoru dhufee ati dhugumaan ilma Waaqayyoo yoo taate dhagoonni kun buddeena akka ta'aniif abboomittiin jedhe. Yata abbatu. Okay, ilma Waaqayyooti jettee akkasi jedhani sin jedha. Yes, seexanni kun ilma Waaqayyooti jedhee Yesuus amana. Jinniin kun Nabii Muhammad itti amante jedhan ilma Waaqayyoo yoo taate jedhan. Okay, ni fudhanna. Hayyee Waaqayyo masa ilma Waaqayyoo kee abbaa keessa mee ajaji. Ilma Waaqayyoo yoo taate kana nama jabaa yoo taate dhagaa kana waameen kattiin jijjiireta. Jijjiire dhagaa kana hayyee biddeen ni beela guyyaa meeqa beeltina fit ture ka. Ni harka irraa mul'atti Yesuus irraa. Aboo nyaannin jiru. Seexanni ofii deemee waan fedhe nyaata. Ati dhaguma kana gartee ilma Waaqayyoo yoo taate dhagaa kana daabboo biddeena injera daraq injera marqaa godhadhuuti shuuroo dinnicha maal godhadhuuti nyaadhu jedheeni bar hayyee Yesuus maal jedheen duba yommus inni hayyee Yesuus garuu deebisee caafata qulqullaa'aa keessatti namni nyaata duwwaadhaan hin jiraatu dubbii afaan Waaqayyoo keessaa ba'u hundumaan malee kan jedhu namni jechuun gartee namni waa abboo waa namni beelaaf waan duu jedhan guyyaa dila kanaa hundumaa jira rabbumaan nama jiraachisaa jechuu bar malee waan biraati miti rabbiin nama jiraachisaa yoo wayyuu miti isumaan nama jiraachisaa jedhee waa nyaataa miti yaa gurbaa yaa barsiisa hayyee itti fufi. Seexanni ammoo gara mandara qulqullaa'aatti isa geessee fiittee guutuu mana qulqullummaa irraas dhaabbachiisee. Ameen achi fuudhee namticha kana nama fuudhee deemu jiran daawwannaa addunyaa tarra deemu jiran Waaqayyoo qabee seexan ani osoo rabbiin Allah hashalillah hin ta'u malee Allah seexanni kana deemee oliiga kon seexana waaqessa malee Allah waaqessu nama namni seexanni qabee deemuun akkamitti waaqessa qabee kuno amma gara gartee mandara qulqullaa'aatti gartee isa geessee fiixee guutuu mana qulqullummaa masjida achi tarafara minaaraa achira dhaabe gaal baasee amma fakkootan irra abo Yesuus bakkeetti ol ba'uu hin dandeenye akkasii bar minaaraa dhaabbachiisee eeywa maal jedheen dhugumaan ilma Waaqayyoo yoo taate kana irraa gad of darbadhu darbi jedhee dhuguma ilma Waaqayyoo yoo taate weeka maanu kijiddo bakka cufarra Waaqayyo kana taja na wajjin jira Waaqayyo na keessa jira na wajjin jira ta ilma aboo darbi nu garsiis ilma Waaqayyo taate amma fakkeenyaaf ne afaan Oromoo barreessuu nin beekeetti dubbadhu mee yoo dandeesse yoo si jedhe yoo atin dubbanne hin beeytu jechuu bar agas inni ergamoota isaasiif in abbooma akkana jedhe maan barsiisu kakuu moofa barsiisu jira namticha kun yoo de faarfannaa 90 takka 10 takka dhaqime faarfannaa 90 takka 10 takka dhaqi ilaali ustaada banime waan barsiisu jiru namticha kun kijibu bar wangeela kakuu moofa beekaa bar Musee hojii ture faarfannaa 90 takka 10 takka karaa ati adeemtu hundumaatti akkasi eeganiif ergamoota isaasiif in abbooma amen akas kun waan namticha kanya barsiisaa Yesuus ture laal Yesuus no kijibaan jenneen
barsiisu jira kuno sagalee waaqa bakki amma eenyutu gartee ati dhugumaan ilma waaqayyoo yoo taate kana irraa of gaddar kan dubbii kana kan dubbatu jiru Yesuus immoo waaqayyoodha moo seexaana? Seexaanatu jechaan jira. Dubbii kun wangeelli dubbii seexaana ka kuno sagalee waaqayyooti maaf nun jedharree? Ajaa'iba wallahi. Eeka quraanni maarreeti nun jedhanii miti. Wangeelli saguu ka seexaanaati ka kuno sagalee seexaanaati. Hay ajaa'iba. Itti fufi barsiisu jira bar Yesuusis abboom akkanatti qacaafata keessatti akkanatti jira innis akkasuma kootii godhee fi wangeela Yesuus dura beekaa bara Musee bara hunda jiraate Musee wayii du'eeree gaafa Yesuus du'e seexaanini itti hime itti fufa eebbifamaa nama waaqayyo. Isaan harka isaanii irratti siin baatuu kan jedhu caafameera ittiin jedhe. Eekaa bakka reefu kun caafame jechuun hin baatan jechuun waan takka hin caafama akkasi dhugatti dubbate seexaaniin kijibne boqonnaan tokko kijiba yoo jedhan baasuu qaban as keessa ayyee. Itti fufi amma Yesuus waaqayyo kee goofticha gar malee hin eeggatin. Waaqayyo isaati jechuudha kan Yesuus jechuudha. Akkasi kaa eegaa waaqayyo kiyyaa gar malee hin eeggatin kan jedhu waan jiruuf an gara malee hin eeggadhu jechuun isaati. Akkas wallahi. Yesuus garuu maal jedheen waaqayyo kee. Faatibaa sababa gar malee hin eeggatin kan jedhus immoo caafameera ittiin jedhe. Bakka tanatti ilaali Yesuus lubbuun abbaan hin dheeyne amata hin dheeyne jedhan du'uuf Yesuus hin beeku lubbuusaa jaalata maraataadha fayyaan qabu hin darbu maaliif darba lubbuu jaalata lubbuun takka dhalatti takka duuti abadan rabbiin garteen qoratan sababaan waadaba gartee dalagachuudha rabbiin namati isaaf karaarran ciisan jedha konkolaataa jala ishee bushraan tokko. Akan ila ustaz bakka kanatti wanni nuti xiinxaluu qabnu Yesuus garuu maal jedheen waaqayyo kee goofticha gar malee hin eeggatin kan jedhus immoo caafameera ittiin jedhe jechuun isaa ani waaqayyoon akka maletti isa eeggadhu na dhiisi waaqayyo kiyyaa akka maletti eeggadhu jechuu isaati waaqayyoon qabachuu asitti. Akkasi kun wallahi itti caafata innis kakuu moofaa ittiin jira kunis kakuu moofaa wal barsiisu jiranii bar eenyu barataa eenyu barsaa. Qofaa miti ka barreeffame kanallee barreeffame. Akkana jedheen Yesuusis itti fufi nama. Ammas immoo seexanni gaara dheeraa tokkotti ol isa baasee ammas mootummoota biyya lafaa hundumaa ulfina isaaniis itti agarsiiseera Yesuus argeetu. Bakka tanaan jala dhagaa amma kunoo seexanni reefu manarra geesse manaa fi gaara kamtu irra dheeraa? Gaaraarra dheeraa. Reefu manarra dhaabee addunyaa hunda arguu danda'u miti amma gartee immoo seexaanni gartee iddoo ol jedhaa tokko irratti ol baasee gaara irratti ol baasee mootummaan gartee biyya lafaa ulfinni isiitiis hundinuu itti Yesuus waan takka ijji Yesuus kan argitu beekaa duuba kana wayii jaalalama qabu bara asumaa qaba malee akkuma keenya addunyaa mootummaa biyya lafaa hunda addunyaa hunda itti garsiisee jiru aalama guutuu itti argise namtichi hojjaa waan namtichi nama jabaa waan takka argeen beeyne. Sila waaqayyoon ta'e waa hunda arga. Daawwanna jira Yesuus nama keessa gartee guyyaa taphatti guyyaa 40 ture. Hayyee. Ulfina ganda sanii wanna lafaa kan itti argisiisee lafa dhooftee anaaf yoo sagadde jedheen. Shartiin kana kondiishinii sharxinoo. Jedheen. Akkasi arge eega arge Yesuus kijibuu hin danda'u ka arge waan deem kijibaa hin jenneen Yesuus. Hin jenneen arguu jira argisiise gaararra fiixee inni takkaa dhaquu hin dandeenye gartee gaara inni ol ba'uu hin dandeenye. Ani ol asirra baadhate moo keessa baadhatee ni dhibe waaqayyo isaanii kan abbaa fi ilmaas wal keessa ni fuudhanii gaararra baasee addunyaa garsee yoo naaf sagadde jilbiifate kallachaa kee kana lafanaa keesse mootummaa addunyaa ati argitu Israa'el qofaan ka ganda safara kana qofaa miti aalama ati argitu kana kuna hunda ilaa Itoophiyaa garseensiya sittiin kana jedheen Oromiyaa tanallee ebboo wallahi laziib dabarsee. Yommus Yesuus immoo seexana nana argaa koo duraa turi waaqayyo kee gooftichaaf jilbeeffattee sagadi isa duwwaafis hojjedhu kan jedhu caafameera jedheen. Eeka aboo jiraatti fufa. Dubbii ajaa'ibaa bakka kanatti jiru baay'ee ni beeytanii. Eewa dubbata. Yesuus yommus Yesuus immoo seexana nana argaa koo duraa turi waaqayyo kee gooftichaaf jilbeeffattee sagadi. Akkuma sagadi jedhee macaafni barsiise sanitti wangeela Maatiyoos boqonnaa 26:39tti sagade Yesuus. Akkasi. Sagadi isa duwwaafis hojjedhu hojjetaa waaqayyooti jedha. Yesuus Kiristoos hojjetaa waaqayyooti kan jedhu caafameera jedheen.
Ittiin yaadachiisu jira ma seexanchi waa daggata namtichini ittiin mu jira Yesuus barsiisu jira ka. Okay, Nabi Muhammad ragaa bakka kana Nabi Muhammad jinni da gartee lallabe jinni tutti amana jira. Seexana Yesuus seexana wangeela lallabu hin jiru. Akan. Nama lallabu jira mo seexana lallabu jira Yesuus boqonnaa tana. Eka ustaad. Nabi Muhammad jinni tergame ergama jinni da ono qurqulu hiya yanna ustama nafaru min al-jinni sura akana jira Yesus Kristos umama hundatti lallaba deema jire kuno seytaanati Yesus lallabe isan seytaana maal lallabne wangela heka akana Ajaiba bara inni seytaana u barsiisa jinni disati seyt walin taa'e barsiisa kakuu moofa barsiisu jira kunis ni barsiisa walirraa barachu jira Nabi Muhammad jinni taa'e barsiifne bad rabbiitu ittime gartee jamaa takka jira akkana dhu gartee si dhaggeeffatan sirratti watuutata akkana quraana qiraanu inna samiina quraana najaba yahdi ila rushdi fa amanna bi jedhani akkana jedhee oduutan rabbi itti mujira Yesuus kallattiin wangeela barsiisu jira waaboo waaqayyoof sagadi aboo waaqayyo qofaaf sagadi kan jedhu caafamee jira gartee isuma qofaaf jilbifadhu gartee ija koo duraa tare kana jechuu jiraan seyxaanis achi barsiisu jira asii wal barsiisu jira kallattiin barsiisu jira barattoota isaatii miti kan inni barsiisu itti lallabu jiru seyxaana lallabu jira Yesuus kunigaa barsiisaa seyxaanaati mi Yesuus kunoo Orisa seytaanati miti. Amen. Adu bidani ka. Oh, ente tanu. Baga wangeela baranne alhamdulillah. So